hayyee akkam jirtu ashama harka fuunee jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota wal dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaadha egaa kinoo ammoo jammoo tokko irratti argamna konkolaataa afuriin tarreessinee akkuma jennetti uummata keenyaaf qaqqabsiisaa jirra kanaaf dorgommiin gabaadha ifaan walitti dhufee jira kun jechaan immoo gamtaan baankii oromiyaadha deeggarsa addaan gochuudhaan manaajeroonni isaanii poozishinii isaanii otoo hin eeggatin haala walii galii keenyatiin bifa kanaatiin lakkaanii irra deemanii bakka gabaan keenya jiru hunda irratti funaanaa jiru kanaaf dinagdeen kara hundaaniyyuu faayinaansii irratti kan hojjetu faayinaansii irratti haa hojjetu kan immoo gurgurtaa irratti hojjetu haa gurguru bifa kanaan deemna jechaadha kanaaf gabaa wal keessa yaati waan jedhu teeknikaan uumamuuf hin rakkatinaa kanaaf jabaadha cimaa tokko kan bira miseensi keenya kamiyyuu miseensi wal dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kan taatanii fi akkasumas immoo qaamni ilaallatu kamiyyuu dhuftanii bitadhaa lukkuun alatti 1,200 kan jedhan 1,000 kan jedhan nu biratti immoo 800 kan immoo garaagarummaadhaan baay'ee dachaa tokko caallaa jechaadha bifa kanaatiin hanqaaquun haayibiin dhadhaan re'een loon jammoo jiddugala gabaa keenya irratti daandii karaa ittiin bataskaana madaana lamiidhaa ittiin deemanitti onnaa ol seentan karaa harka bitaa keessanitti iddoo xiqqaa konkolaataa fi kondominiyeemii jidduudhaan ol seenuudhaan meetira 20 irratti argamna jammoo ulla gabaa maakal kan jedhu keessatti dhuftanii akka gabeeyyeeffattan waamicha isiniif dhiyeessina ayyaana gaarii bifa hiikaa keenya immoo akkamitti kabajeeffanna kan jedhamu aga idil faaxiriitti kan waliin jirru ta'a waan hundaanuu duutuudha caffee dhufanii maal dhaban caffeen jiidhaadha hojjetaatis akkasumatti cimaadha jabaadha ሰላም እንዴት ናቸው ሰላም ናቸው ወይ የጨፌ ወጣቶች ውድ የጨፌ ወጣቶች ለገበ ህብረት ስራ ማህበር አባላትና ደጋፊዎች ሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ የሚዲያችን ጨፌ ሚዲያን ተከታዮች ሆናችሁ በሙሉ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንግዲህ ዶሮቻችን ዶሮ እንቁላል አይብ ቅቤ ቆጮ እንዲሁም ደግሞ ፍየል በሬ እንዳተናገርነው ሁሉ በጀሞ ሁሉ ገበያ ማከል የሚንገኝ ይሆናል እንዲሁም ደግሞ ከህብረት ስራ ባንክ ጋር በመሆን ከኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ጋር በመሆን በጋራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታዎች አሉንና እንዲሁም ይሄውና የሚሰሩት ሁሉ ከኛ ጋር ሆኖ እየሰሩ ይገኛሉ በሸጥነው ቁጥር በየ5 ሰዓት በየ4 ሰዓት ልዩነት እየመጡ ሂሳብ የሚሰበስቡት ይሆናሉ ይሄ ማለት ለጥንቃቄ ያመች ዘንድ ነውና እናንተም ነው ልምዳችን እንድትቀስሙ ጥሪያችንን እናቀርባለን በርቱ ጠንከር በሉ አብረን የምንሰራ ይሆናል እናመሰግናለን መልካም ፋሲካ በዓል ይሁንላችሁ ይሄን ይመስላል እንግዲህ